Bilbila kee yookiin waaletii kee iddoo tokkotti gattee deebistee yoon arganne si aarsaa si gaabbisiisa. Biyya kanatti garuu dubbiin faallaa. Meeshaan bade ni argama, abbaa isaattis deebi'a. Ijoolleen otoo nafiin meeshaa bade ni deebisu, lafaa arge jedhanii fudhataniin deemani. Jaappaanitti namni sherfee tokkoyyuu kansaa kan hin taane hin fudhatu. Amanamummaan ajaa'iba. Biyyattiin akka addunyaatti hojimaata meeshaan bade itti argamu si'ataa ta'e qabdi. Ta'us hojimaatni kun amanamummaa namootaa qofaarratti kan hundaa'u miti. Aadaa biyyaalessaa mi'a bade gabaasuu, qixeessuu fi ol kaa'uutu jira. Bara 2019 Tookiyootti qarshiin doolaara miiliyoona 34 deebifamuun riikardii cabseera. Qarshii kana keessaa doolaarri miiliyoona 24.9 ta'u abbaasaaf deebifameera. Biyyattii keessatti mi'ooti dhuunfaa miiliyoonaan lakkaa'aman waggaa waggaan badu. Garuu as akka biyya kaanii miti. Bilbila kee, waaletii kee gattee achi buutee isaa dhabdeen teessu. Carraan deebistee argachuu kee baay'ee guddaadha. Kuni wiirtuu Lidabaashii waan badee argame itti kuufamu Tookiyootti argamudha. Bara 2024 meeshaaleen badanii argaman miiliyoona 4.7 wiirtuu kanaaf kennamaniiru. Tookiyoo keessatti guyyaa guyyaatti meeshaaleen 7,700 ta'an ni deebifamu. Tookiyoon magaalota Jaappaan kaan caalaa miini bade deebi'ee itti argamudha. Meeshaan baay'inaan argamee jedhamee deebifamu maal sitti fakkaata? Bilbila yoo jette argatteetta. Bilbila badee keessaa harki 90 abbaa isaatti deebi'a. Sadarkaa lammaffaa irratti immoo meeshaan badee deebifamu waaletiidha. Innis harka 70 kan ta'u abbaa isaatti deebi'a. Mi'ooti kaan badanii argaman galmeewwan kan akka waraqaa eeyyamaa konkolaachisaa, waraqaa wabii fayyaa fi kaardii maallaqaa fa'idha. Biyya kanatti waan badee argame guyyuma sana deebifama. Kanneen keessaa baay'ee muraasni badanii otoo abbaatti hin deebi'in hafu. Mi'oota badanii argaman keessaa dibaabeen parsantii tokko qofaatu abbaa isaatti deebi'a. Pilaastikii akka salphaatti haaraa bitachuu dandeessu gatii ta'eef namni dhufee hin gaafatu. Jaappaan keessatti miini bade haala kanaan deebifamuun icciitiinsaa maalii jechuu dandeessa? Deebiin buufata poolisii Koobaan jedhamudha. Kan asitti argitan kuniin Koobaan Sukayaanshiiti. Poolisoonni as jiran dirqamniitti kennam keessaa naannichi eeguu, meeshaa badee argamu fuudhuu fi raagaa nama meeshaaleen jala badee galmeessu, kan macaan yookiin karaatti jala badfaa tiksu. Lammiilee keen waan isaan rakkatan dhageennan yakka yookiin bala tiraafikaa fayyoo ta'es waan isaan mudatu hundaaf deeggarsa kennin. Poolisoonni Koobaan kaan irraa maqaa addaa qabu. Poolisoonni Koobaan iddoo hundaatti waan argamanii fi hawaasatti siiquun waan tajaajilaniif meeshaaleen bad baay'een isaanitti gabaafama. Buufata Koobaan Sukayaanshitti guyyaatti yoo diqaatee mi'a 7 fudhanna. Meeshaan badee argam namni dhufee fudhatu yoo argamu baatee gara wiirtuu Lidabaashii meeshaan kaa'amutu geeffama. Achiis namni dhufee fudhatu yoo jiraachuu baatee namni iddoo badee argatee fidee fudhachuu danda'a. Yoo inni fudhachuu baate immoo mootummaan calbaasitti kenna. Mi'oota deebifaman keessaa $8,000 poostaa keessa kaa'amee dhufee hin irraanfadhu. Baay'ee dinqame. Yeroo baay'ee namni qarshii akkas guddaa ta'ee hin deebisu. Ani immoo cabilkaanii fi kiraanchii faan anaatti deebifame beeka. Abbaan kiraanchii akkamiin mana isaatti deebi'e jedhee fayyada. Mi'oota ajaa'ibsi jechisiisan baay'eetu jira. Hojimaatni siyaataa waan jiruu fi waan badde deebisanii argachuun akka salphatu godhe. Haa ta'u malee hojimaatni kun uummata Jaappaaniin ala hin dhugoomu ture. Jaappaan seera ittiin waan badee deebisan waggaa 1,000 ture qabdi. Barnooti naamusaa fi amala gaarii ilaalcha waan badee deebisuu kana keessatti shoora guddaa qaba. Ijoolleen ammayyuu mi'a badee akka deebisan barsiifamu. Saantima tokkoyyuu haa taatu malee ijoolleen maatii isaanii wajjin Koobaan dhufanii deebisu. Jaappaan keessatti namoonni yeroo jalqabaaf poolisii wajjin kan isaan wal arganii meeshaa badee deebisuuf yeroo deemanidha. Haalli kun lammiilee fi poolisii gidduutti hariiroon gaarii akka jiraatu taasiseera. Inni biraan immoo aadaa Jaappaan hiitoonoomii jedhamudha. Kunis haala kana keessatti yookiin immoo amala hawaasaa Jaappaan keessatti shoora guddaa qaba. Naamusni nu keessa jiru amala keenya irratti dhiibbaa qaba. Gama biraan immoo iji uummataa jira. Aadaan isaanii waan sirrii hin taane hojjechuu irraa isaan dhorka. Kuni poolisiin jiraates jiraachuu baates waanuma raawwatamudha. Lammiileen Jaappaan namni maal naan jedhaa irratti baay'ee xiyyeeffatu. Waan badees gaafa argan iddoo isaan hawaasa keessatti qabantu isaan yaaddessa. Naamusni gaariin kun yeroo balaan uumamaa mudatullee hawaasa kanaan hinuma eegama. Yeroo balaa uumamaa hammi yakkaan dabalu. Ija uummataaf iddoo kennuun isa kanneen aangoo qaban
sodaachuurra ni caala.